galchuu miidiyaa irratti mul'atu in dhiibamee jedha. Yoo sumsi qunnamee walaa somne walti dhuma. Wanni goota yaada namoota mootilleen akkasuma man. Miidiyaan oomisni duwwaa sun taane akeeka dhaabbatee fi nama siyaasaati. Okay. Maaliif akka hojjetamus hin beeka waan ta'eef. Achirraa hafe oomisni gaafa akkaataa zaa'aadha nafsi ol jala booda jechuu keeti. Ani immoo zaa'adu milkoofnantu suni san booda immoo hajaa turtiin gaafsanii sani. Haasofnoo ta'e bal'aadha waan ta'eef wanni hoomiin sooshaal miidiyaa gubbaa deemtu suni itti amanta namootni jeneraal Kamaal dhiiban jedhan sun OMN ta'uu danda'a miidiyaaleen beekee. Maali miidiyaa kanarratti nama influensii qabu miidiyaan akka danda'u namni shakkii qabu hin jiru. Kamaaliin akka yaada isaa uummataan hin gaanne godhe moo yeroo hedduu irratti dhiyaachuu dhabuun kenna. Miidiyaa kanarra mul'achuun isaa san durallee jarmoonni kunniin godhan keessatti ture hundumtuu hin beekna. Tokko tokko darbee kan jedha. Namni kan hunda ol bira qabee keessatti namoota irraa waa dhaga'uu barbaadu qabu. Irraa nu dhabuudhaan uummanni karaa kanatti akkasii miira akkasii qabaachuu danda'a. Gama miidiyaatti yoo deebine. Biraata doo deemna talanaatti tola. Sa'aatii qabnuuf. Miidiyaa sooshaal miidiyaa akkaawunti qabu. Sooshaal miidiyaa kan keessuniini dhiyoo tana baay'ina qeeqaa waan turteef jechuu kiyya. Suma barreesse waan sun. Ana barreesse. Ayya. Kiyya midheessu. OMN na dhiibee ta'e. Ana OMN irratti hin barreessine. Ayya. Barruu kiyya bisuu dandeenya irra deebine amma yoo barbaachisu. OMN komate akka ta'e akeekni miidiyaan dhaabbate ta'e wallaala irraa isan godhan komatan OMN jechuudha. Anguunne jedhu namni akka hin fedhetti OMN yoo jiraate OMN irra dadhabu akkaataa ofiitti addunyaa OMN komachuu qabu. OMNs dabalatee miidiyaaleen hundumtuu looganiif qabu yoo uumamanu. Ani jedhee barreessa. Awwarra OMN hin qeeqe jechuudha. Jijjiirame kun akkuma ministeeraatiif warqinee gabbisanii fudhatte biyya galti. Dhaabii sun ofirraa si baasee arii. Keessa nama wayii dubbise jeneraal Kamaal galchuu naan jedhan qondaal mootummaa irra dhaqe. Hojii dadhabdee si ari'a ammoo balleessateetiin ari'a. Odoo nama san dubbiste. Asoo barbaachisa. Waan akkasii. Nama akkasiiti moo miti namni jedhu sun nama namni hin danda'a waan ta'eef miidiyaa irratti. Bu'aa hagasiisan namni kaase sun madaaluu dandeetta. Sadarkaa nama kana jedhee yoo ta'e. Tokkoffaa wanti sirraa'u qaba. Ani ODP'n akka itti galu feeti. Hojjiteennee paartii wal dandeenyudha. Rakkoo dhufe kana goloo walbummaan jarmoo lamaanii eegis dhufe warqineenis dhufe isaanii wajji haasa'e san booda walii haasofne akka jarmaatii fi akka mootummaatitti waliin haasofne waa walii haasofne san biyya seennee walii galtee goonaa jedhanii yeroon fudhannu walaa amannu jenne galle jechuudha. Biyya gaafa gallu
warqina nutti erganii koree jira wichistu kenna qabadhe yeroo baay'ee miidiyaa jedhee jira waajjira warqina noo san hajaalaa itti gaafatamaa jaalaati achirne kana booda prime ministeriin isin dubbisu mootummaan isin dubbisu ani hunda isaanii bakka bu'ee jira wanti wajjin waliigalluus mallatteessinus hin jiru wabiin keessan ummata keessanii nu kana booda eega biyya keessan geettanii nagaan qabsaa'uun dhimma keessan nagaa dura qabsoon biyyaa baateef biyya alaa turre isin irraa barbaannu garuumoo gantummaadha waliigaltee jallee maarra waldinne uummanni keenya beekuu irra ture kanan goonettanii nu amansiistanii isin amannee dhufne kana nu gantanii kana booda isin irraa barbaannu qabnu jennee addaan deemne maal barbaaddu nurraa haala kana keessa akka dabarru akka hojii kan nu gargaartu barbaanna gaafii keessa akka mootummaatti qabnani oke isin gargaara maali dhimma nama tokko dhiistuu miti walabummaan jarmaa lamaaniitu eeg qofoolii wajjannat walii gallee sun hin cabee jaarma kan bakka buutee war seentee hojii uummata hojjechuu seente yeroo sun ammoo bal'inaan akkuma jeneraal Kamaal Galchuu itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'ee muudam jedhaniini olool sooshaal miidiyaa gubbaa deem arge sooshaal miidiyaa nuufi olool ta'uu danda'a sun keessa ka jedhama turu keessa jeneraal Kamaal Galchuu OPDO wanni siin garangoo fidda dabaltee fi abaa'u Daawud Ibsaa cabsuu fi jedha. Now isaa yaaduu malu ani hin beeku. Odoo barbaade hireen ana harka turte. Wali bu'insi kun akka hin taane waa lama godha dogoggora lama sirreessaa jechaan ture. Tokkoffaa dhaabni eega jedhe karaa nagaatiin galuudha. Akka deemu isaaf tottolu uumaa akka jiru isin mootummaa qeeqaa ture san. Tokkoffaa jiru humnoonni faca'anii nagaa turan odoo kana LTV irratti ibsee jira waan kana dachii gadi dhiisanii caasaa isaanii irraa deeman caasaa kan hunda hordofanii isaan mootu humna gaa eega diigame bulchiisa eega fa'aa jiraachuu asitti maaliif akkas gochuu warri waa lamatu ture ilaalcha dogoggoraa maali uummata keessatti uummata Oromootiif qabsoo godhaa ture namuun haalu kana nutillee karaa sanniin qabsootti makamnee qabsoo geggeessaa ture akka bilisa baasaa ofiititti ilaala immoo waggaa dheeraa jarmaa kan akkamii akka ilaaltummoo hundi kennan beekna isaanii wajji rakkate TPLF keessa taa'ee qabsoo godhaa ture dhiisanii adda bilisummaa Oromoo homaa isaaniin godhin uummanni Oromoodha hawwa kanaaf abaawoon eenyu akka ta'e akka argan all right sakii ODPdha uummanni beekaa jechuudha angawaa guddaa maaliif kana gootan jennaan uummanni kun tokko dogoggora kana akka sirreessan yeroo san barruudhaanis itti himee jira ODPdha namni kun yoo ati duratti odoo naa himte of beeka abbaan eessatti maal barruu lammaffaa dogoggorri biraa kan adda bilisummaa Oromoo uumame karaa nagaati jijjiiruu danda'e odoo argu yoo uummanni qabsoo kan nagaatirraa abdii karaa nagaatiin qabsoo gochuun karaa hidhannootiin malee karaa humnaatiin malee mootummaan gocha san uummata qopheessu hogganni jarmaa guddina yaada cal'istee miila tokko bosona odoo uummanni ati qabsoofsuuf tamta dogoggora mootu hojjate jechuudha isaan hojjate agarru kun hundumtu wali bu'insa jeneraal Kamaal waan jira dhugaa adda baafachuu saatiin hogganamu abaawoon jechuu qaam khayyaaf irraa adda baasee waraanni sun kiyyaa miti jedhe waraanni sun ammaan tan maqaa dhibiin of yaamuu jira fakkeenyaaf Liibaan Dombooroodhe maqaa dhibiiyyuu qabayyuu waraanni sun nu waliin hin jiru
Gada bada baleta harma gaafadhe na waakkate jira. Waliin jiran jettee yaaddaati. Gaaga gaafa ibsa kana baasaniiti miseensa isaanii dhaaba isaanii hogganoota isaanii. Miseensa adda bilisummaa Oromoo waraana gaafa waraana mootummaatiin dhaaman isaan ibsa kana baasuu dirqamanitti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an waraana. Anmoo yeroo dheeraa beeka. Tarsiimoon akkasii kun adda bilisummaa Oromoo keessa akka ture. Yeroo haasawa nagaa mootummaa hojii yaadamu yaanni lamaan kun akka ka'uun beekan ofii keessa ture waan ta'eef. Ati midhaaddu ati gaafa sangoo gubbaa turte. Ji'a 4-5 akkas ture. Ji'a 4 guddoon tur. Agas sirreessuuf wanni ati yaalti maalti jedhe. Caasa nageenya habar dura baqata. Gaafii amma siin jedhe kanarraa ka'anii. Oromoo ilaallatuuf nagaa ilaallatu. Baay'een jechuudha. Ana dhiisa gaafatamaa biiroo osoo jiru namoota baay'ee na jibbisiisa. Irratti dhimma bobbaa lola geggeessuuf qophaa'an tokkollee naan mara. Maaliif kana gootanii jedhee gaafannaan ati ji'a kana ji'a kibbaa fi kibba bahaa kanarra maaliif kana jettan jennaan adda bilisummaa Oromoodha mormii waan kaaseef. Namni lola qabnu fuutanii achi gootanii jedhanii waan mormii nu kaasaniif jedhanii sababa na deebisanii jechuudha. Sababa san barbaachisa. Namni yeroo bakka san qabachuu barbaachisa. Eegas amanii achi kaan immoo hojii sikkennuu barbaachisa. Marii dhimma kanaaf godhamu bobbaa dhimma kanaaf godhamu hunda sirmaachisuu qabu jechuudha. Kana ergasii moggeessanii dhiisanii booda guyyaa takkasii kana dhiisanii maal godhu propoogaandaadhaan akka adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'u miidiyaa natti ergu. Dhaqaa isaanuma gaafa mul'ol warruma lola waliin banne dhaqaa ture jechuudha. Bareeddu. Iyyuu xalayoomsitti arganii durallee namni mara qaamii ujirra daareektili siyaarisu mootummaa keessa jechuudha. Ablamma gaafattee xalayaa kana sirna mootummaa keessatti guyyaa sanarraas geggeessinee jedhani. Maaloonti isaan gaafadhuuf. Jujjeessus isaa wal qabatee an beekee deemu jettee cufi lama magarsaa ofiiyyuu dhiiba deemu kaan ammoo walumaan hojjetaa koomii qabtu ture gisee waliin hojjetu sun mootummaa lamma jecha gabaabaadhaan kan isa koree jiraawwachiistuu bilchiginaa ta'u ministeera ani yeroo ibsan qabu manuu ka fedhu isa kana jechuudha. Lammaan bilchiginaa namnitiin jedhin keessaan bahin hangaa jiraawwachiistuu paartii kanaa ta'e anaaf. Tan si gaafadhe keessa baanaa waa'ee nageenya miidhamuu jira. Gizee hedduu jaaru hagujii tokko dabalatee qaama hidhatee bosona jiru yookaan woboo yoo wal arganiyyuu waltiin dhukaasanii wal bira arga dabranii uummata dararuu jedhan. Warri lamaan wal quba qabeetti shakkita. Shakku. Wal quba qabanii amantaa jedhuun qabu. Waraanni achi jiru sun waan ta'eef mootummaadhaan ta'e jedhanii wal bira darbuu ka jedhuun qabu. Gidduutti namu waan akkasii maqaa mootummaatiin geetti poolitikaati kun beekamaadha waan poolitikaa. Nagaa jiraa jedhee nageenni hin jiru jedhee nageenni jiraachuu dhabu akka piroojeektiitti itti gargaaramaa jiru. Danda'u odoo xumuruu danda'a waan kana xumuruun fedhu mootummaanis. Nageenni hin jiru jedhame mootummaan karaa nagaatiin gaafilee uummanni gaafatu deebisuudhaaf lola biraatti itti dhufa gaafii biraatti itti dhufa. Ammayyuu waan keessa jirru tokko keessa duwwaa osoo hin taane kan jirrayyuu oomishanii nageenni biyyattii boora'uuf deemaa
ni kana falatti godhun barbaadan. Garpa yoole Oromiyaati. Paartiin tan specific area jedhanii maqaa gandummaatiin san irra kaasan. Paartiin teessan justify naa godhe. Akkamitti akka jedhan naa ibsi. Kamal galchuu center ta'e baay'inaan iddoon inni taktiif ta'e Arsiif Baalee jedhan. Kaanii Garwalloo kana waa jedhan. Wallaggaa nam hin qabdu, Gujii nam hin qabu, Boorana nam hin qabu, Shaawaa keessaa jaarmiyaa jajjaban qabu, structure kan kee baay'inaan warrootum centerii kan justification nan qabu tante deebii. Tiyya deebiin. Tiyya deebiin tokkoffaa nuti Shawaa lixaa keessarra. Yoo zooniidhaan waamuu ta'ee jechuudha. Itti aantuun tiyya dhaloonni si'achi. Caasaa achi qabna nuti. Saba manbaniiniif qabna. Caasaa qabna. Achi jiru boordiin filannoon beeka. Eessa chaayiroo nuun jedhan. Eessarraa maal akka galchin madaalliin boordii filannoodhaa miseensoo gaafatu eeriyaadhaan illee gaafata. Naannolee keessaa gaafata. Nuti yoo xiqqaate zoonii Oromiyaa miti. Naannoo biyyattiin qabdu keessaa hibeeku warri akkana jedhu hibeeku kana. Oromiyaa miti naannolee keessaa iyyuu siin jedhaa bara. Amma walli Oromoo waan ta'eef jiranii yaaduu barbaadu. Hunda keessaa miti bannu bakka itti humna argannu. Nuti waajjira qabannu ofii kafalleetii miti. Ofii baasnee ijaaru sun naannoo sanitti waajjira hojjechuu humnoo qabna jedhan waajjira banna. Bakka caasamaan hojjenna malee waajjira hin bannu jechuudha. Namni amma kalaalu waajjirri jiraachuudha. Bakka akkasii jabinni jirutti waajjira bannatu. Jimma jirraa, Ellubaabur jirraa, Beddellee jirraa, Shawaa lixaa jirraa, Shawaa keessa irrachuu dandeenya. Shawaa kaabaa keessa jirraa. Yoo misaaf Wallagga hin jirru dhugaadha. Ma jiraachuu dhabdan. Hin dandeenye. Hin dandeenye yeroo sanatti. Nageenyi Wallagga qofa haree fakkeenyaaf Gujiif Wallaggaa yaaltanii dadhabdammoo. Yaallee dadhabna. Namni Oromiyaa lixaa irraa namni waajjira banuu dadhabne nuti. Tokkollee nageenya nu dhoorge. Malee waan akkasii hin qabde jechuudha. Nuti tokko ala poolitikaadhaaf jedhu akka dhoorgina. Jiraa baay'ee haasa'uun barbaadu. Maaliif sababa moo gidduutti madaa baay'ee jira. Warri akkas nuun jedhu sun naannoo itti jabaa nuun jedhan kanatti sababa waan isaan akkasii wanti kun Oromoof gaarii miti. Booran si geessa. Boorana gizee bulchiisaaf nageenya gubbaa turtu jiideemte turte. Gaaf dhufti sun guddoo si fudhatanii si keessummeessanii siin deeman arge. Paartii keessa baatee waajjira banachuuf dhufnaan siyaariyaanii dhageen. Waan suniif tolchuumati dhaga'uu qaba. Uummataa miti kan gaafsan. Sun uummatatti maalti ta'e? Duursinee waajjira achi banuudhaaf kafallee taappellaa hunda hojjannee waajjira san banuudhaaf achi dhanne. Akka achi dhufuu galgala nama mana nu kireesse san sodaachisanii humnaan horii akka kan nuti dhaabne humnaan buqqisa. Maxxansuudhaaf ol ba'e. Erga isaan kana godhanii booda guyyama san deebinee mana biraa kireeffanne. Namni abbaan manaa sun achi hin turre bakka bu'aadhaan kireeffanne. Guyyama san manni sunillee akka godhan ijoolleen wajjin deemte kawaan kana qindeessuudhaaf magaalaa keessa deemtu caasaa kenna hunda nama itti caasaa isaanii itti yaasanii poolisaa hunda itti yaasanii akka godhanii jechuudha hoteela keessa ture. San booda dhufanii naagaa baasan. Saddam walitti bu'iinsa uumuu barbaadanii jechuudha. Walitti bu'iinsa nuti hin barbaadnu. Uummata keenya akkami akka nu ilaalu akka nu jaallatu hin beekna. Ani uummata booda nageenya ta'ee miti qabee jechuudha. Ubbata zoonii biraatti addaan kabaja uummata nuu qabu.
bilchiginnaan isa qofaa miti ejjiralle turbaan dura hoggana kenna seeru shanee dhadhanii hoggana kenna osoo ammallee miseensota kenna hidhaa jiru. Kanaafuu paartiitti sandaraa jechuudha. Paartiidha malee uummata keenya. Kaanii gara paartiilee siyaasaa Oromoo tokkummaa sanirra barbaada. Jirtu Oromoo cabsitee jirtu. Kanaaf maal jettan? Uummanni keenya wanti inni hawwuun beeknu. Wanti inni hawwu kana argachuu hin dandeenye nuu gala. Dogoggorri gara dhaabaatiin ifatti walitti haasa'uu barbaachisa. Wanti kun baay'ee tokkoffaa uummanni keenyallee hin hawwa malee sirriitti addaan baasee hin laalu. Addaan baasee laaluu dhabuun uummata keenya immoo nama jalli itti ba'uuf pirojektii guddaa ta'e jira. Keenya yeroo baay'ee hordoftee yoo ta'e waltajjii haaraa hundarratti uummanni keenya waa hunda wal qixa jaallachuu barbaada. Hunda wal qixa jaallachuun hin danda'amu. Dhugaallee soballee. Wal qixa ati Oromoodha maqaa jedhuun jaallachuu barbaada. Poolitikaa keessatti wanti akkasii hin jiru. Anka jala deemu bakka yaadni kiyya jiru qofa ta'uu qaba. San jechuun namni yaadanaan addaa qabu Oromoo ta'e garuu annama maatii keessattuu namni ilaalcha akka yaada waa tokko irratti akka yaaddaa jechuudha. Akka yaaduu san walii kabajuu qaba namni. Akka yaaduu sani uummanni keenya akka wal dhabuu faca'uuti fudhata. Isarree isan uummati sani dhaga'u malee isan uummata dhaga'u malee uummati tokkummaa sanirra fedha garaagarummaa yaadan qabdanii ilaalchin qabdan wanni addi san godhan jirtu. Fakkeenyaaf paartileen hedduun hin jirta Oromoota amma uummata akka Resti dhuunfaa koomii dhuunfaa kaawwamu. Paartii kana walitti fiduudhaaf paartii keenyaatti namni kan dadhabee waan jiru natti waan beeknuuf hir'ina uummanni uummata keessa jiru keenyatu gatteenne maal goona paartiilee Oromoo deemne haalli jiru uummata keenya isa naquu deema. Lammaffaa miseensa isaa uummata keessa baay'effachaa nu gidduu keenyatti dhufuu mala. Konfiliiktii guyyaa jeequu danda'a. Addaan fageenya kanatti paartiin biyyaatti dhimma ba'aa jira. Waan kana irra mari'an. Oromoo kana haga zaa'aa kanatti kana booda fudhachuu akka qabnu gaariidha malee hamaa wal goonis nu fakkeenyaaf paartii biyyoolessa Oromoo yeroo dheeraa rakkoon ka ture paartii kana odoo jechuudha. Addatti immoo anaaf rakkoo ture gatteenne kanallee diteelii haasofne jechuudha. Ufii inisheetiivii fudhachuu qabna waan kana furuudhaaf. Namarraa eeguu hin qabnu. Akkam goona. Paartii kana dhaannee dubbisuu qabna. Jalqaba lubbuinsa kiyyaa fi Daawud akka nama dhuunfaatitti fixurraa eegalu. Qoomsa fudhachuu qaba jennee murteeffanna. Kana murteeffanneeti walitti dhiyeenya jarmoota lamaaniitiif akka tolu nama gara jila isaanitti ergine. Jila isaanii wajjin namni koreen kenna haasa'e isaanillee yaada kana deeggaran. Sambooda animmide Daawudiin ilteeni waamee ofii kiyyaa dubbisee dhiifama naa godhe. Godhe anaaf. Adillee oonanii ta'e. Immoo garuu ammallee rakkoon bakkuma jira. Mooti. Akka itti argamsiifnannee yaannetu garaa. Garuu waltajjiin kalee isaatiif har'aa garagara. Amnaa jennee yaada itti dhiyeessine. Adaamatti ji'a 3 deddeebi. Hawaasaa lamaan kenna gara dhaabaatti guddaa. Erga waltajjii tokkorraa hin geenne booda kafaa ofinne kafaa ollee waan mari'achiisne.
yaanni kun isinii ta'a yoo ta'e erga sadan kenna immoo steepii gaarii yaada qabda waan gabbistu qabda jennee ofii kenna sadarkaa kana hawwiin kenna maali tokkoffaa madaa darbe akkami fayyisnaa watamaa markaan qabu akkamitti akka oolu goonaa ka jedhu hawwiin kenna dannoon amma darbe kun akka sinaariyoo jennee jirra noosa mootummaa bulchaa jirurra akkaataa kaaneeti uummanni nan fudhatu nan akka filannoo dheeressuu nuti immoo furmaata kanaatiif paartii qabsoo filannoo booda akkamitti deebi'anii uummata kanaa akka hoogganuu qaban humna jabaa tokko uumuu qabna barbaanne filannoo qofaa miti yoo filannoon jiraate sagalee tokkomsuu yoo filannoon jiraachuu baatellee qabsoo itti aan hoogganuu steepii midhaa gadhiistanii kaafoo fi dartani Jawaarillee mari'achiiftan jira hayyuu dureen sadeen dhaab sadeen ati waan qob qabdu waan beektu dhimma kan irratti Profeesar Maraaraan dhufanii sadi teenne mati taatan dhiyaachuuf fedhii qabda gammachuu guddaa afa furra jalqabdee ajaja waraanaa taatini ajaja waraana taatee hora jidduu kee jiraachuu kan kee dhagaye dhuguma wanni saati qabnutti illee dhageette san yeroo baay'ee dubbadhee jira TV garagaraatti irratti 2004 Asmaraatti Eertiraatti kora godhamerra filame an san dura nuti 1987 akka Itoophiyaa achirraa jalqabne sochii kana eegallan uummanni illee beeku qaba har'aa miti adda bilisummaa seenaa dhugaadha Bishooftutti eegalle waan kana sababa wanti kana nu eegalsiises adda bilisummaa Oromoodha mootummaa coomsaa keessaa kadhaameef maalii gaafii jedhu kaasne ummata mootum paartiin amma geeka dur mootummaa ummata fudhatama paartii fudhatama ummata biratti argate angoo kennuu diddaadha humnaan angoo itti fufuudhaaf dabaan dhaamee jennee jennoo fudhate nama sadiin ta'an maal agoon ma kana dura dhaabbanne haa qabsoofnu waliin jenne Bishooftutti waraanum keessa taatan jechuudha waraanum keessa teenne gaafsanis an addede hin ta'u ammatti yeroo miti deemuu yeroo miti teenneeti yeroo fudhanne hubannoon kun hubannoo namoota akka ta'u irra hojjenne namoota akkasii hubatanis ijaarree yeroo dheeraa keessa waa hojjetan malee waan amma ol makaanii aarree bosona seennuu baqateeyyuu bakka hunda guuramaa guyyaa namoosan qabsoo ba'uu kana mudata achirraa odoo citu odoo itti fusuuf odoo citu odoo itti suuf odoo gaafa adda bilisummaa Oromoo wajjin walqunnamtii eegallu jarmeen waraana keessa nuti ijaarree jarma jabaa ture jechuudha maal goon dandeenya ka jedhu gara gamaa gamuutitti maal goonaa keessatti tokko jarmaa jiru jabeessu namu jarmaa ijaarramu fincila mootummaa keessa kaasne mootummaa garagalchina yaanni jarmaa jiru jabeessu filannoolee lamaanitti turre amanan waraana keessa turan har'allee mormanii nu didanii yaada sambooda warri hafne barbaanneeti jarmaa kana jabeessu booda haga tokko erga hojii hoggaa tokko hojii hojjan lamaa fi afur korri taa'e jarmeenni caasaa kiyya biyya keessaa qabu keessaa ayyoon Shaabdaawud 2001 irraa achiin booda hora jiddu galeessaa keessa seentee cabsitee baati asitti mallee isallee olma biratti hojii biyya keessaa hoogganaa san booda haalli ulfaataa taanaan cabsinee ba'uun murteeffamee baane. Cabsitee ba'uu keessaniin dura tarmaa waan tokko irraa qulqulleeffachuu barbaade. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad nam waraana ture fuul beettiin beeku. Kumir deebii waan dubbate keessatti akkuma
qabsoo Oromoo gargaaru dubbatee beeka. Laggasa waaqii dabalate ijjeefamu isaa keessatti warningi qaama abaa'ooti kenna turuusa odeeffannoo kenna turuusa sabboonummaa gana qaba. Ana biyyiin akkasuma danbeeku dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif poozishiiniin nuti waraana keessatti dur turre addaan fagoo ture waan ta'eef. Laa ol si beekaa bitta gaafatamaa yoo taate. Suduudhaan isa hoogganee hin beeku bira illee turre garuu ture sababa saniif dhuunfatti akkam ture maal gochaa ture hin beeku. Erga nuti baanee booda akka inni qabu odeeffannoo dhagaa ture. Maaliif sun hin beekan jechuudha. Dhugaa sabboonummaadhaan immoo deemsa mootummaa kana mormurraa immoo kan jedhu sirriitti hordofne waan ta'eef dhibbaa dhibbatti haasa'uu hin danda'u jechuudha. Warra na bira jiraniin garuu irraa hin dhagaa ture fakkeenyaaf abbaa gara suufaa irraa. Wajjin leenjii illee waraana galee illee waan ta'eef karaa isaatiin dhadhagaa ture. Odeeffannoo akkasii kanallee karaa abbaa ba'aatiin odeeffannoon Daawud Faa biraa akka dhufaa ture. Hin dhagaa jechuu waan sana maaliif wanti sun akka ta'e hin beeku. Hirmaannaa hin beeku hin turan. Ugaandaa wal agartanii galtan. Achiin duuba eegi Ugaandaa siin galabi takka waan sabarra walaasoftanii. Abiyyiin kophatti baasnee dolaaluu baallee natti tolan. Irra guddaanis isa yaa. Maaliif fakkaate tokkoffaa uummanni Oromoo warraaqsa geggeessa. Fuudhanii riifoormii jijjiiran. Isa jechuudha. Uummanni jijjiiruudhaaf fincila san kaasee sirna TPLF suphee akka itti fuufu gochuuf miti. Gochuu keessatti qooda negatiif ta'e taphatanii dhufuudhaan. Sirna amma Abiyyi yaada keessaa gara bilchiginaa ceesse kana osoo hin taane yaada isaatii fi mootummichallee jijjiiree ka ofii barbaadu gad dhaabbachuudha barbaada. Gara riifoormiitti jijjiiran. Sababa saniif Ihaadegiin lubbuu itti horanii ka uummanni ofirraa diige deebisanii ijaaranii bilchiginaa ka ta'aniif Ihaadegummaa dhiisanii waan osoo hin taane uummata sobuudhaaf uummata godhameedha jedhee nama amanuudhaan. Tarkaanfiin jalqaba fudhatame. Dr. Abiyyi irraa. Biyya tana kamiidhee fi nutillee furuu ka barbaannu ilaalcha ayidoolojii sabummaa Itoophiyummaadhaa miidhe. Ilaalcha Itoophiyummaa guddisu, Itoophiyummaa aangessu, Itoophiyaa jabeetti akka baasu. Isatu beeka. Ayyoo ulfaadha. Achiin duuba 2008 cabsitanii guddoo sa'aatiin qabnu waan deemteef daawwattoota keessummaa Oromiyaa Paaboo yookaan paartii biyyoon kan fakkaatu ture. Jeneraal Kamaal Galchuu immoo keessa qondaaltudha. Deebi'ee mootummaa fi bakka bu'uun achi bulchiisaaf nageenya keetu. Uni paartii biyyoolessa Oromiyaa hoogganuu jira. Kanaan waan uummata Oromoo beekuu qabulle jedhee yaada. Waan hedduu waan natti himee ulfaadhe taanan keessatti yeroo qaarra arganna iyyuu duree tan lamaa waliin dhiyaate marii akka godhu waadaan agalee jira. Warra kaallee yaalii tolche. Galatoo maajinas. Kamaal Galchuu miidiyaa irratti mul'atu hin dhiibamee jedha.
yoo sumsi qunnamee walaa somne waltudhum wanni goota yaad namoota mootilleen akkasuma man miidiyaan oomisni duwwaa sun taane akeeka dhaabbatee fi nama siyaasaati. Maaliif akka hojjetamus hin beeka waan ta'eef. Achirraa hafee oomisni gaafa akkaataa zaa'aadha nafsi ol jala booda jechuu keeti. Ani immoo zaa'aa milkoofnantu suni san booda immoo hajaa turtiin gaabsanii san haasofnoo ta'e bal'aadha waan ta'eef wanni hoomiin sooshaal miidiyaa gubbaa deemtu suni itti amanta namootni jeneraal Kamaal dhiiban jedhan sun OMN ta'uu danda'a miidiyaaleen beekee maali miidiyaa kanarratti nama influensii qabu miidiyaan akka danda'u namni shakkii qabu hin jiru. Kamaaliin akka yaada isaa uummataan hin gaanne godhe moo yeroo hedduu irratti dhiyaachuu dhabuun kenna. Miidiyaa kanarra mul'achuun isaa san durallee jarmoonni kunniin godhan keessatti ture hundumtuu hin beekna. Tokko tokko darbee kan jedha. Namni kan hunda ol bira qabee keessatti namoota irraa waa dhaga'uu barbaadu qabu. Irraa nu dhabuudhaan uummanni karaa kanatti akkasii miira akkasii qabaachuu danda'a. Gama miidiyaatti yoo deebine. Biraata dootii namni talanaatti tola. Sa'aatii qabnuuf. Miidiyaa sooshaal miidiyaa akkaawunti qabu. Sooshaal miidiyaa kan keessuniin dhiyoo tana baay'ina qeeqaa waan turteef jechuu kiyya. Suma barreesse waan sun. Ana barreesse. Ayya. Kiyya midheessu. OMN na dhiibeettee adda. Ano minni irratti hin barreessine. Ayya. Barruu kiyya bisuu dandeenya irra deebine amma yoo barbaachisu. Ta OMN komate. Akka ta'e akeekni miidiyaan dhaabbate ta'e. Wallaala irraa isan godhan. Komatan OMN jechuudha. Anguunne jedhu. Namni akka hin fedhetti OMN yoo jiraate. OMN irra dadhabu akkaataa ofiitti addunyaa OMN komachuun qabu. OMNs dabalatee miidiyaaleen hundumtuu looganiif qabu yoo uumamanu. Ani jedhee barreessa. Awwarra OMN hin qeeqe jechuudha. Jijjiirame kun akkuma ministeeraatiif warqinee gabbisanii fudhatte biyya galti. Dhaabii sun ofirraa si baasee arii. Keessa nama wayii dubbise jeneraal Kamaal galchuu naan jedhan qondaal mootummaa irra dhaqe. Hojii dadhabdee si ari'a ammoo balleessateetiin ari'a. Odoo nama san dubbiste. Asoo barbaachisa. Waan akkasii. Nama akkasiiti moo miti namni jedhu sun nama namni hin danda'a waan ta'eef miidiyaa irratti bu'aa hagasiisan namni kaase sun madaaluu dandeetta. Sadarkaa nama kana jedhe yoo ta'e. Tokkoffaa wanti sirraa'u qaba ani ODP'n akka itti galu feeti hojjiteennee paartii wal dandeenyudha. Rakkoo dhufe kana keessatti goluu walbummaan jarmoo lamaani eegis dhufe warqineenis dhufe isaanii wajji haasa'e san booda walii haasofne akka jarmaatii fi akka mootummaatitti waliin haasofne. Waa walii haasofne san biyya seennee walii galtee goonaa jedhanii yeroon fudhannu walaa amannu jenne galle jechuudha. Biyya gaafa gallu
warqinee nutti erganii koree jiraa wichistu kenna qabadhe yeroo baay'ee miidiyaarra jedhee jira waajjira warqinee noo san hajaalaa itti gaafatamaa jaalaati achi dhannee kana booda piraayim ministeeriin isin dubbisu mootummaanis isin dubbisu ani hunda isaanii bakka bu'ee jira wanti wajjin waliigalluus mallatteessinus hin jiru wabiin keessan uummata keessanii nu kana booda eega biyya keessan geettanii nagaan qabsaa'uun dhimma keessan naggal dura qabsoon biyyaa baateef biyya alaa turre isin irraa barbaannu garuumoo gantummaadha waliigaltee jallee maarra waldinne uummanni keenya beekuu irra ture kanan goonettanii nu amansiistanii isin amannee dhufne kana nu gantanii kana booda isin irraa barbaannu qabnu jennee addaan deemne maal barbaaddu nurraa haala kana keessa akka dabarru akka hojii kan nu gargaartu barbaanna gaafii keessa akka mootummaatti qabnani hojii akka isin gargaara maali dhimma nama tokko dhiistuu miti walabummaan jaarmaa lamaaniitu eeg qof walii wajjannatti walii gallee sun hin cabee jaarmaa kan bakka buutee war seentee hojii uummata hojjechuu seente yeroo sun ammoo bal'inaan akkuma jeneraal Kamaal Galchuu itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchitaaf nageenya Oromiyaa ta'ee muudam jedhaniini olool sooshaal miidiyaa gubbaa deem arge sooshaal miidiyaa nuufi olool ta'uu danda'a sun keessa ka jedhama turu keessa jeneraal Kamaal Galchuu obbidiyoo wanni isin garangoo fiddoo fidda baltee fi abaa'u daawud ibsaa cabsuu fi jedha. Isaa yaaduu malu ani hin beeku. Odoo barbaade hireen ana harka turte. Wali bu'insi kun akka hin taane waa lama godha dogoggora lama sirreessaa jechaan ture. Tokkoffaa dhaabni eega jedhe karaa nagaatiin galuudha. Akka deemu isaaf tottolu uumaa akka jiru isin mootummaa qeeqaa ture san. Tokkoffaa jiru humnoonni faca'anii naggaatti turan. Odoo kana LT biratti ibsee jira waan kana. Dachii gadi dhiisanii caasaa isaanii irraa deeman. Caasaa kan hunda hordofanii isaan humna gaa eega diigame bulchiis eega dhufaa jiraachuu asitti hima. Maaliif akkas gochuu warri? Waa lamatu ture. Ilaalcha dogoggoraa maali? Uummata keessatti uummata Oromootiif qabsoo godhaa ture. Namuun haalu kana. Nutillee karaa sanniin qabsootti makamnee qabsoo geggeessaa ture. Akka bilisa baasaa ofiititti ilaala. Immoo waggaa dheeraa jarmaa kan akkamii akka ilaaltummoo hundi kennan beekna. Isaanii wajji rakkate TPLF keessa taa'ee qabsoo godhaa ture. Dhiisanii adda bilisummaa Oromoo homaa isaaniin godhin uummanni Oromoodhaa hawwa. Kanaaf abaawoon eenyu akka ta'e akka argan qaban. ODPdha uummanni beekaa jechuudha. Angawaa guddaa maaliif kana gootan jennaan uummanni kun tokko dogoggora kana akka sirreessan yeroo san an barruudhaanis itti himee jira. ODPdha namni kun. Yoo ati duratti odoo naa himte of beeka abbaan eessatti maal barruu lammaffaa dogoggorri biraa kan adda bilisummaa Oromoo uumame. Karaa nagaati jijjiiruu danda'e odoo argu. Yoo uummanni qabsoo kan nagaatirraa abdii karaa nagaatiin qabsoo gochuun karaa hidhannootiin malee karaa humnaatiin malee mootummaan gocha san uummata qopheessu hogganni jarmaa guddina yaada cal'istee miila tokko bosona odoo uummanni ati qabsoofsuuf tamta dogoggora hojjate jechuudha. Isaan hojjate. Agarru kun hundumtu wali bu'insa. Jeneraal Kamaal waan jira dhugaa adda baafachuu isaatiin hoogganamu abaawoon jechuu qaama xayyaa ofirraa adda baasee waraanni sun kiyyaa miti jedhe. Waraanni sun ammaan tan maqaa dhibiin of yaamuu jira. Fakkeenyaaf Liibaan. Dombooroodhe maqaa dhibiiyyuu qabayyuu. Waraanni sun nu waliin hin jiru.
Gada bada baleta arma gaafadhe na wakkate jira. Waliin jiran jettee yaaddaati. Gaafa ibsa kana baasaniiti miseensa isaanii dhaaba isaanii hogganoota isaanii. Miseensa adda bilisummaa Oromoo waraana gaafa waraana mootummaatiin dhaaman isaan ibsa kana baasuu dirqamanitti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an waraana anmoo yeroo dheeraa beeka. Tarsiimoon akkasii kun adda bilisummaa Oromoo keessa akka ture yeroo haasawa nagaa mootummaa wajjin yaadamu yaanni lamaan kun akka ka'uun beekan ofii keessa ture waan ta'eef. Ati midhaaddu ati gaafa sangoo gubbaa turte. Ji'a afur shan akkas ture. Ji'a afur guddoon tur. Agas sirreessuuf wanni ati yaalti maalti jedhe. Caasa nageenya hawar dura baqa. Gaafii amma siin jedhe kanarraa ka'anii. Oromoo ilaallatu fi nagaa ilaallatu. Baay'een jechuudha. Ana dhiisa gaafatamaa biiroo osoo jiru. Namoota baay'ee na jibbisiisa. Irratti dhimma bobbaa lola geggeessuuf qophaa'an tokkollee naan mara. Maaliif kana gootanii jedhee gaafannaan ati ji'a kana ji'a kibbaa fi kibba bahaa kanarra maaliif kana jettan jennaan adda bilisummaa Oromoodha mormii waan kaaseef. Namni tollola qabnu fuutanii achi gootanii jedhanii waan mormii nu kaasaniif jedhanii. Sababa na deebisanii jechuudha. Sababa san barbaachisa. Namni yeroo bakka san qabachuu barbaachisa. Eegas amanii achi kaan immoo hojii sikkennuu barbaachisa. Marii dhimma kanaaf godhamu bobbaa dhimma kanaaf godhamu hunda sirmaachisuu qabu jechuudha. Kana ergasii moggeessanii dhiisanii booda guyyaa takkasii kana dhiisanii maal godhu propoogaandaadhaan akka adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'u miidiyaa natti ergu. Dhaqaa isaan magaa mul'ol warruma loloo libban dhaqaa dheechaan ture jechuudha. Bareeddu. Sinyu xalaayumsitti arganii durallee namni si mara qaamii ujirra directly siyaarisu mootummaa keessa jechuudha. Ablamma gaafattee xalayaa kana sirna mootummaa keessatti guyyaa sanarraas geggeessinee jedhani. Maaloon isaan gaafadhu. Hojjeessus isaan wal qabatee an beekee deemu. Jechuudha. Lama magarsaa ofiiyyuu dhiiba. Deemu. Kaan ammoo walumaan hojjetaa. Koomii qabtu gisee waliin hojjetu sun mootummaa. Lamma jecha gabaabaadhaan kan isa koree jiraawwachiistuu bilchiginaa ta'u. Ministeera ani yeroo ibsan qabu. Manuu ka fedhu isa kana jechuudha. Lammaan bilchiginaa. Namnitiin jedhi keessaan bahin hangaa jiraawwachiistuu paartii kanaa ta'e. Anaaf. Tan si gaafadhe keessa baanaa waa'ee nageenya. Miidhamuu jira. Gizee hedduu jaaru gujii tokko dabalatee qaama hidhatee bosona jiru yookaan woboo yoo wal arganiyyuu waltiin dhukaasanii wal bira arga dabranii uummata dararuu jedhan. Warri lamaan wal quba qabeetti shakkita. Shakku. Wal quba qabanii amantaa jedhuun qabu. Waraanni achi jiru sun waan ta'eef mootummaadhaan ta'e jedhanii wal bira darbuu ka jedhuun qabu. Gidduutti namu waan akkasii maqaa mootummaatiin sageetti poolitikaati kun beekamaadha waan poolitikaa. Nagaa jiraa jedhee nageenni hin jiru jedhee nageenni jiraachuu dhabu akka piroojeektiitti itti gargaaramaa jiru. Danda'u odoo xumuruu danda'u waan kana xumuruun fedhu mootummaanis. Nageenni hin jiru jedhame mootummaan karaa nagaatiin gaafilee uummanni gaafatu deebisuudhaaf lola biraatti itti dhufa gaafii biraatti itti dhufa. Ammayyuu waan keessa jiru tokko keessa duwwaa osoo hin taane kan jirrayyuu oomishanii nageenni biyyattii boora'uuf deemaa
Ni kana falatti godhun barbaada. Garpa yoole Oromiyaati. Paartiin tan specific area jedhanii maqaa gandummaatiin san irra kaasan. Paartiin teessan justify naa godhe. Akkamitti akka jedhan naa ibsi. Kamal galchuu center ta'e baay'inaan iddoon inni taktiif ta'e Arsiif Baalee jedhan. Kaanii Garwalloo kana waa jedhan. Wallaggaa nam hin qabdu, Gujii nam hin qabu, Boorana nam hin qabu, Shaawaa keessaa jaarmiyaa jajjabaa hin qabu, istiraakcharii kan kee baay'inaan warrootum senterii kan justification nan qabu tante deebii. Tiyya deebiin tokkoffaa nuti Shaawaa lixaa keessa irra. Yoo zooniidhaan waamuu ta'ee jechuudha. Itti aantuun tiyya dhaloonni si'achi. Caasaa achi qabna nuti. Sababa baniniif qabna. Caasaa qabna. Achi jiru boordiin filannoon beeka. Eessa chaayiroo nuun jedhan. Eessarraa maal akka galchin madaalliin boordii filannoodhaa miseensoo gaafatu eeriyaadhaan illee gaafata. Naannolee keessaa gaafata. Nuti yoo xiqqaate zoonii Oromiyaa miti. Naannoo biyyattiin qabdu keessaa hibeeku warri akkana jedhu hibeeku kana. Oromiyaa miti naannolee keessaa iyyuu siin jedhaa bara. Amma walli Oromoo waan ta'eef jiranii yaaduu barbaadu. Hunda keessaa miti bannu bakka itti humna argannu. Nuti waajjira qabannu ofii kafalleetii miti. Ofii baasnee ijaaru sun naannoo sanitti waajjira hojjechuu humnoo qabna jedhan waajjira banna. Bakka caasamaan hojjenna malee waajjira hin bannu jechuudha. Namni amma kalaalu waajjirri jiraachuudha. Bakka akkasii jabinni jirutti waajjira bannatu. Jimma jirraa, Ellubaabur jirraa, Beddellee jirraa, Shawaa Lixaa jirraa, Shawaa keessa irrachuu dandeenya. Shawaa Kaabaa keessa jirraa. Yoo misaaf Wallagga hin jirru dhugaadha. Ma jiraachuu dhabdan. Hin dandeenye. Hin dandeenye yeroo sanatti. Nageenyi Wallagga qofa haree fakkeenyaaf Gujiif Wallagga yaaltanii dadhabdammoo. Yaallee dadhabna. Namni Oromiyaa lixaa irraa namni waajjira banuu dadhabne nuti. Tokkollee nageenya nu dhoorge. Malee waan akkasii hin qabde jechuudha. Nuti tokko ala poolitikaadhaaf jedhu akka dhoorgina. Jiraa baay'ee haasa'uun barbaadu. Maaliif sababa moo gidduutti madaa baay'ee jira. Warri akkas nuun jedhu sun naannoo itti jabaa nuun jedhan kanatti sababa waan isaan akkas wanti kun Oromoof gaarii miti. Booran si geessa. Boorana gizee bulchiisaaf nageenya gubbaa turtu deemte turte. Gaaf dhufti sun guddoo si fudhatanii si keessummeessanii siin deeman arge. Paartii keessa baatee waajjira banachuuf dhufnaan si ari'anii dhageen. Waan suniif tolchuumatti dhaga'uu qaba. Uummataa miti kan gaafsan. Sunum uummatatti maalti ta'e? Duursinee waajjira achi banuudhaaf kafallee taappellaa hunda hojjannee waajjira san banuudhaaf achi dhanne. Akka achi dhufuu galgala nama mana nuu kireesse san sodaachisanii humnaan horii akka kan nuti dhaabne humnaan buqqisan maxxansuudhaaf ol ba'e. Erga isaan kana godhanii booda guyyama san deebinee mana biraa kireeffanne. Namni abbaan manaa sun achi hin turre bakka bu'aadhaan kireeffanne. Guyyama san manni sunillee akka godhan ijoolleen wajjin deemte. Kawaan kana qindeessuudhaaf magaalaa keessa deemtu caasaa kenna hunda. Nama itti caasaa isaanii itti yaasanii. Poolisaa hunda itti yaasanii akka godhanii jechuudha hoteela keessa ture. San booda dhufanii naagaa baasan. Saddama walitti bu'iinsa uumuu barbaadanii jechuudha. Walitti bu'iinsa nuti hin barbaadnu. Uummata keenya akkamii akka nu ilaalu akka nu jaallatu hin beekna. An uummata booda nageenya ta'ee miti qabee jechuudha. Ubbata zoonii biraatti addaan kabaja uummata nuu qabu.
balchiginnaan isa qofaa miti ajjiralle turbaan dura hoggana kenna seeru shanee dhadhanii hoggana kenna osoo ammallee miseensa kenna hidhaa jiru kanaafuu paartiitti sandaraa jechuudha paartiidha malee ummata keenya kaani gara paartiilee siyaasaa Oromoo tokkummaa sanirra barbaada jirtu Oromoo cabsite jirtu kanaaf maal jettan ummanni keenya wanti inni hawwuun beeknu wanti inni hawwu kana argachuu hin dandeenye nu gala dogoggorri gara dhaabaatiin ifatti walitti haasa'uu barbaachisa wanti kun baay'ee tokkoffaa ummanni keenya illee hin hawwa malee sirriitti addaan baasee hin laalu addaan baasee laaluu dhabuun ummata keenya immoo nama limma itti ba'uuf pirojektii guddaa ta'e jira keenya yeroo baay'ee hordofte yoo ta'e waltajjii haaraa hundarratti ummanni keenya waa hunda wal qixa jaallachuu barbaada hunda wal qixa jaallachuun hin danda'amu dhugaallee soballee wal qixa ati Oromoodha maqaa jedhuun jaallachuu barbaada poolitikaa keessatti wanti akkasii hin jiru anka jala deemu bakka yaadni kiyya jiru qofa ta'uu qaba san jechuun namni yaadannaan addaa qabu Oromoo ta'e garuu annama maatii keessattuu namni ilaalcha akka yaada waa tokkorratti akka yaaddaa jechuudha akka yaaduu san walii kabajuu qaba namni akka yaaduu sani uummanni keenya akka wal dhabuu faca'uuti fudhata isarree isan uummati sani dhaga'u malee isan uummata dhaga'u malee uummati tokkummaa sanirra fedha garaagarummaa yaadan qabdanii ilaalchin qabdan wanni addi san godhan jirtu fakkeenyaaf paartileen hedduun hin jirta Oromoota amma uummata akka walteessi dhuunfaa koomii dhuunfaa kaawwan paartii kana walitti fiduudhaaf paartii keenyaatti namni kana dadhabee waan jiru natti waan beeknuuf hir'ina uummanni uummata keessa jiru keenyatu gatteenne maal goona paartiilee Oromoo deemne haalli jiru uummata keenya isa naquu deema lammaffaa miseensa isaa uummata keessa baay'effachaa nu gidduu keenyatti dhufuu mala konfiliiktii guyyaa jeequu danda'a daan fageenya kanatti paartiin biyyaatti dhimma ba'aa jira waan kana irra mari'an Oromoo kana haga zaa'aa kanatti kana booda fudhachuu qabnu gaariidha malee hamaa wal goonis nu fakkeenyaaf paartii biyyoolessa Oromoo yeroo dheeraa rakkoon ka ture paartii kana oduun jechuudha addatti immoo anaaf rakkoo ture gatteenne kanallee diteelii haasofne jechuudha ufii inisheetiivii fudhachuu qabnu waan kana furuudha namarraa eeguu hin qabnu akkam goona paartii kana dhaannee dubbisuu qabnu jalqaba walitti bu'iinsa kiyyaa fi Daawud akka nama dhuunfaatitti fixurraa eegalu hoomsa fudhachuu qaba jennee murteeffanna kana murteeffanneeti walitti dhiyeenya jarmoota lamaaniitiif akka tolu nama gara jila isaanitti ergine jila isaanii wajjin namni koreen kenna haasa'e isaanillee yaada kana deeggaran san booda ani immidee Daawudiin hilteeni waamee ofii kiyyaa dubbisee dhiifama naa godhe godhanaaf adillee oonamii immoo garuu ammallee rakkoon bakkuma jira mooti akka itti argamsiifnannee yaannetu garaa garuu waltajjiin kalee isaatiif har'aa garagara amnaa jennee yaada itti dhiyeessine Adaamatti ji'a 3 deddeebi hawlaasaa lamaan kenna gara dhaabaatti erga waltajjii tokkorraa hin geenne booda kafaa ofinne kafaa wallee waan mari'achiisne
yaanni kun isinii ta'a yoo ta'e erga sadan kenna immoo isteeppii gaarii yaada qabda waan gabbistu qabda jennee ofii kenna sadarkaa kana hawwiin kenna maali tokkoffaa madaa darbe akkamii fayyisnaa tamaa markaanu qabu akkamitti akka oolu goonaa ka jedhu hawwiin kenna filannoon amma darbe kun akka sinaariyoo hojjennee jirra noosa mootummaa bulchaa jirurra akkaataa kaaneeti uummanni nan fudhatu nan akka filannoo dheeressuu nuti immoo furmaata kanaatiif paartii qabsoo filannoo booda akkamitti deebi'anii uummata kanaa akka hogganuu qaban humna jabaa tokko uumuu qabna barbaanne filannoo qofaa miti yoo filannoon jiraate sagalee tokkomsuu yoo filannoon jiraachuu baatellee qabsoo itti aanu hogganuu teeppi midhaa gadhiistanii kaafoo fiddartani Jawaarillee mari'achiiftan jira hayyuu dureen sadeen dhaab sadeen ati waan qob qabdu waan beet dhimma kan irratti Profeesar Maraaraan dhufanii sadi teenne mati taatan dhiyaachuuf fedhii qabda gammachuu guddaa afa furra jalqabdee ajaja waraanaa taatini ajaja waraana taatee hora jidduu jiraachuu kan kee dhagaye dhuguma wanni saati qabnutti illee dhageette san yeroo baay'ee dubbadhee jira TV garagaraatti irratti 2004 Asmaraatti Eertiraatti kora godhamerra filame an san dura nuti 1987 akka Itoophiyaa achirraa jalqabne sochii kana eegalana uummanni illee beeku qaba har'aa miti adda bilisummaa seenaa dhugaadha Bishooftutti eegalle waan kana sababa wanti kana nu eegalsiises adda bilisummaa Oromoodha mootummaa ce'umsaa keessaa kadhaameef maalii gaafii jedhu kaasne ummata mootummaa paartiin amma geeka dur mootummaa ummata fudhatama paartii fudhatama ummata biratti argate aangoo kennuu diddaadha humnaan aangoo itti fufuudhaaf dabaan dhaamee jennee jennoo fudhata nama sadii ta'an maal haa goonu ma kana dura dhaabbanne haa qabsoofnu waliin jenne Bishooftutti waraanum keessa taatanii jechuudha waraanum keessa teenne gaafsanis ana dide inta wammati yeroo miti deemuu yeroo miti teenneeti yeroo fudhanne hubannoon kun hubannoo namoota akka ta'u irra hojjenne namoota akkasii hubatanis ijaarree yeroo dheeraa keessa waa hojjetan malee waan amma ol makaanii aarree bosona seennuu baqateeyyuu bakka hunda guuramaa guyyaa namoosan qabsoo ba'uu kana mudata achirraa odoo citu odoo itti fusuuf odoo citu odoo itti suuf odoo gaafa adda bilisummaa Oromoo wajjin walqunnamtii eegallu jarmeen waraana keessa nuti ijaarree jarma jabaa ture jechuudha maal goon dandeenya ka jedhu gara gamaa gamuutitti maal goonaa keessatti tokko jarmaa jiru jabeessu nama jarmaa ijaarramu fincila mootummaa keessa kaasne mootummaa garagalchina yaanni jarmaa jiru jabeessuu filannoolee lamaanitti turre amanan waraana keessa turan har'allee mormanii nu didanii yaada sambooda warri hafne baaneeti jarmaa kana jabeessuu booda haga tokko erga hojii hoggaa tokko hojii hojjetan 2 fi 4 korri taa'e jarmeenni caasaa biyya keessaa qabu keessaa ayyuun ayyuu shaabdaawut kuma 201 irraa achiin booda hora jiddu galeessaa keessa seentee cabsitee baati asitti mallee isallee walumaa biratti hojii biyya keessaa hoogganaa san booda haalli ulfaataa taanaan cabsinee ba'uun murteeffamee baane. Cabsitee ba'uu keessaniin dura tarmaa waan tokko irraa qulqulleeffachuu barbaade. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad nam waraana ture fuul beettiin beeku. Mir deebii waan dubbate keessatti akkuma
qabsoo Oromoo gargaaru dubbatee beeka. Laggasa waaqii dabalatee ijjeefamu isaa keessatti warningi qaama abaa'utti kenna turuusa odeeffannoo kenna turuusa sabboonummaa gana qaba. Ana biyyi akkasuun danbeeku dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif poozishinii nuti waraana keessatti dur turre addaan fagoo ture waan ta'eef. Laa ol si beekaa bitta gaafatamaa yoo taate. Suduudhaan isa hogganee hin beeku dabarallee hin turre garuu poozishinii sababa saniif dhuunfatti akkam ture maal gochaa ture hin beeku. Erga nuti baanee booda akka inni qabu odeeffannoo dhagaa ture. Maaliif sun hin beekan jechuudha. Dhugaa sabboonummaadhaan immoo deemsa mootummaa kana mormurraa immoo kan jedhu sirriitti hordofne waan ta'eef dhibbaa dhibbatti haasa'uu hin danda'u jechuudha. Warra na bira jiraniin garuu irraa hin dhagaa ture fakkeenyaaf abbaa gara suufaa irraa. Roojjillee injeellee waraana galeellee waan ta'eef karaa isaatiin dhadhagaa ture. Odeeffannoo akkasii kanallee karaa abbaa ba'aatiin odeeffannoon daawwat faa biraa akka dhufaa ture. Hin dhagaa jechuun waan sana maaliif wanti sun akka ta'e hin beeku. Hirmaannaa hin beeku hin turan. Ugaandaa wal agartanii galtan. Achiin duuba eegi Ugaandaa siin galabi takka waan sabarra walaasoftanii. Abiyyiin kophatti baasnee dolaaluu baallii natti tolan. Irra guddaanis isa yaa. Maaliif fakkaate tokkoffaa uummanni Oromoo warraaqsa geggeessa. Fuudhanii riifoormii jijjiiran. Isa jechuudha. Uummanni jijjiiruudhaaf fincila san kaasee sirna TPLF suphee akka itti fuufu gochuuf miti. Gochuu keessatti qooda negatiif ta'e taphatanii dhufuudhaan. Sirna amma Abiyyi yaada keessaa gara bilchiginaa ceesse kana osoo hin taane yaada isaatii fi mootummichallee jijjiiree ofii barbaadu gad dhaabbachuudha barbaada. Gara riifoormiitti jijjiiran. Sababa saniif Ihaadegin lubbuu itti horanii kan uummanni ofirraa diige deebisanii ijaaranii bilchiginaa ka ta'aniif Ihaadegummaa dhiisanii waan osoo hin taane uummata sobuudhaaf uummata godhameedha jedhee nama amanuudhaan. Tarkaanfiin jalqaba fudhatame. Dr. Abiyyi irraa. Biyya tana kamiidhee fi nutillee furuu ka barbaannu ilaalcha ideoloojii sabummaa Itoophiyummaadhaa miidhe. Ilaalcha Itoophiyummaa guddisu, Itoophiyummaa aangessu, Itoophiyaa jabeetti akka baasu. Isatu beeka kan. Ayyool faadha. Achiin duuba 2008 cabsitanii guddoo sa'aatiin qabnu waan deemteef daawwattoota keessummaa Oromiyaa Paaboo yookaan paartii biyyoon kan fakkaatu ture. Jeneraal Kamaal Galchuu immoo keessa qondaaltudha. Deebi'ee mootummaa fi bakka bu'uun achi bulchiisaaf nageenya keetu. Oni paartii biyyoolessa Oromiyaa hoogganuu jira. Kanaan waan uummata Oromoo beekuu qabullee jedhee yaada. Waan hedduu waan natti himee ulfaadhe taanan keessatti yeroo qaarra arganna ayyuu duree tan lamaa waliin dhiyaate marii akka godhu waadaan agalee jira. Warra haallee yaalii tolche. Galatoo maajinis. Kamaal Galchuu miidiyaa irratti mul'atu hin dhiibamee jedha.
yoo sumsi qunnamee walaa somne walti dhum wanni goota yaad namoota mootilleen akkasuma man miidiyaan oomisni duwwaa osoo hin taane akeeka dhaabbatee fi nama siyaasaati. Maaliif akka hojjetamus hin beeka waan ta'eef. Achirraa hafe oomisni gaafa akkaataa zaa'aadhaan absi ol jala hunda booda jechuu keeti. Ani immoo zaa'aa milkoofnantu suni san booda immoo hajaa turtiin gaafsanii sani. Haasofnoo ta'e bal'aadha waan ta'eef wanni koomiin sooshaal miidiyaa gubbaa deemtu suni itti amanta namootni jeneraal Kamaal dhiiban jedhan sun OMN ta'uu danda'a miidiyaaleen beekee. Maali miidiyaa kanarratti nama influensii qabu miidiyaan akka danda'u namni shakkii qabu hin jiru. Kamaaliin akka yaada isaa uummataan hin gaanne godhe moo yeroo hedduu irratti dhiyaachuu dhabuun kenna. Miidiyaa kanarra mul'achuun isaa san durallee jarmoonni kunniin godhan keessatti ture hundumtuu hin beekna. Tokko tokko darbee kan jedha. Namni kan hunda ol bira qabee keessatti namoota irraa waa dhaga'uu barbaadu qabu. Irraa nu dhabuudhaan uummanni karaa kanatti akkasii miira akkasii qabaachuu danda'a. Gamaa gama miidiyaatti yoo deebine. Biraata adoo deemna talanaatti tola. Sa'aatii qabnu. Miidiyaa sooshaal miidiyaa akkaawunti qabu. Sooshaal miidiyaa kan keessuniini dhiyoo tana baay'ina qeeqaa waan turteef jechuu kiyya. Suma barreesse waan sun. Ana barreesse. Ayya. Kiyya maddeessu. OMN na dhiibeettee adda. Ana OMN irratti hin barreessine. Ayya. Barruu kiyya bisuu dandeenya irra deebinee amma yoo barbaachisu. Ta OMN komate akka ta'e akeekni miidiyaan dhaabbate ta'e wallaala irraa isan godhan komatan OMN jechuudha. Anguunne jedhu namni akka hin fedhetti OMN yoo jiraate OMN irra dadhabu akkaataa ofiitti addunyaa OMN komachuun qabu. OMNs dabalatee miidiyaaleen hundumtuu looganiif qabu yoo uumamanu. Ani jedhee barreessa. Awwarra OMN hin qeeqe jechuudha. Jijjiirame kun akkuma ministeeraatiif warqinee gabbisanii fudhatte biyya galti. Dhaabii sun ofirraa si baasee arii. Rakeessa nama wayii dubbise jeneraal Kamaal galchuu naan jedhan qondaal mootummaa irra hojii dadhabdee seeree ammoo balleessateetiin ari'a. Odoo nama san dubbiste. Asoo barbaachisa. Waan akkasii. Nama akkasiiti immoo miti namni jedhu sun nama namni hin danda'a waan ta'eef miidiyaa irratti. Bu'aa hagasiisan namni kaase sun madaaluu dandeetta. Sadarkaa nama kana jedhee yoo ta'e. Tokkoffaa wanti sirraa qaba ani ODP'n akka itti galu feeti hojjiteennee paartii wal dandeenyudha. Rakkoo dhufe kana goluu walbummaan jarmoo lamaanii eegis dhufe warqineenis dhufe isaanii wajji haasa'e san booda walii haasofne akka jarmaatii fi akka mootummaatitti waliin haasofne waa walii haasofne san biyya seennee walii galtee goonaa jedhanii yeroon fudhannu walaa amannu jenne galle jechuudha. Biyya gaafa gallu
warqinee nutti erganii koree jiraa wichistu kenna qabadhe yeroo baay'ee miidiyaa jedhee jira waajjira warqinee noo san hajaalaa itti gaafatamaa jaalaati achi dhannee kana booda piraayim ministeeriin isin dubbisu mootummaanis isin dubbisu ani hunda isaanii bakka bu'ee jira wanti wajjin waliigalluus mallatteessinus hin jiru wabiin keessan uummata keessanii nu kana booda eega biyya keessan geettanii nagaan qabsaa'uun dhimma keessan nagga dura qabsoon biyyaa baateef biyya alaa turre isinirraa hin barbaannu garuumoo gantummaadha waliigaltee illee maarra waldinne uummanni keenya beekuu irra ture kanan goonettanii nu amansiistanii isin amannee dhufne kana nu gantanii kana booda isinirraa hin barbaannu hin qabnu jennee addaan deemne maal barbaaddu nurraa haala kana keessa akka dabarru akka hojii kan nu gargaartu barbaanna gaafii keessa akka mootummaatti qabnani akka isin gargaara maaliif nama tokko dhiistuu miti walabummaan jarmaa lamaaniitu qofa walii wajjannatti walii gallee sun hin cabee jaarma kan bakka buutee war seentee hojii uummata hojjechuu seente yeroo sun ammoo bal'inaan akkuma jeneraal Kamaal Galchuu itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'ee muudam jedhaniini olool sooshaal miidiyaa gubbaa deem arge sooshaal miidiyaa nuufi olool ta'uu danda'a sun keessa ka jedhama turu keessa jeneraal Kamaal Galchuu OPDO wanni isin garangoo fiddoo fidda baltee fi abaa'u Daawud Ibsaa cabsuu fi jedha. Now, isaa yaaduu malu ani hin beeku. Odoo barbaade hireen ana harka turte. Wali bu'insi kun akka hin taane waa lama godha dogoggora lama sirreessaa jechaan ture. Tokkoffaa dhaabni eega jedhe karaa nagaatiin galuudha. Akka deemu isaaf tottolu uumaa akka jiru isin mootummaa qeeqaa ture yosan. Tokkoffaa jiru humnoonni faca'anii naggaatti turan odoo kana eltii biratti ibsee jira waan kana dachii gadi dhiisanii caasaa isaanii irraa deeman caasaa kan hunda hordofanii isaan humna gaa eega diigame bulchiisa eega dhufaa jiraachuu asitti hima maaliif akkas tolchu warri waa lamatu ture ilaalcha dogoggoraa maali uummata keessatti uummata Oromootiif qabsoo godhaa ture namuun haalu kana nutillee karaa sanniin qabsootti makamnee qabsoo geggeessaa ture akka bilisa baasaa ofiititti ilaala immoo waggaa dheeraa jarmaa kan akkamii akka ilaaltummoo hundi kennan beenna isaanii wajji rakkate TPLF keessa taa'ee qabsoo godhaa ture dhiisanii adda bilisummaa Oromoo homaa isaaniin godhin uummanni Oromoodha hawwa kanaaf abaa'oon eenyu akka ta'e akka argan alright ODPdha uummanni beekaa jechuudha angawaa guddaa maaliif kana gootan jennaan uummanni kun tokko dogoggora kana akka sirreessan yeroo san ambarruudhaanis itti himee jira ODPdha namni kun yoo ati duratti odoo naa himte dhuf beeka abbaan eessatti maal barruu lammaffaa dogoggorri biraa adda bilisummaa Oromoo uumame karaa nagaati jijjiiruu danda'e odoo argu yoo uummanni qabsoo kan nagaatirraa abdii karaa nagaatiin qabsoo gochuun karaa hidhannootiin malee karaa humnaatiin malee mootummaan gocha san uummata qopheessu hogganni jarmaa guddina yaada cal'istee miila tokko bosona odoo uummanni ati qabsoofsuuf tamta dogoggora mooto hojjate jechuudha isaan hojjate agarru kun hundumtu wali bu'insa jeneraal Kamaal waan jira dhugaa adda baafachuu isaatiin hoogganamu abaa'oon jechuu qaama xayyaa ofirraa adda baasee waraanni sun kiyyaa miti jedhe waraanni sun ammaan tan maqaa dhibiin of yaamuu jira fakkeenyaaf Liibaan Dombooroodhe maqaa dhibiiyyuu qabayyuu waraanni sun nu waliin hin jiru
Dhaba dabalatee harma gaafadhee na waakkate jira. Waliin jiran jettee yaaddaati. Gaafa ibsa kana baasaniiti miseensa isaanii dhaaba isaanii hogganoota isaanii. Miseensa adda bilisummaa Oromoo waraana gaafa waraana mootummaatiin dhaaman isaan ibsa kana baasuu dirqamanitti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an waraana anmoo yeroo dheeraa beeka. Tarsiimoon akkasii kun adda bilisummaa Oromoo keessa akka ture yeroo haasawa nagaa mootummaa hojii yaadamu yaanni lamaan kun akka ka'uun beekan ofii keessa ture waan ta'eef. Ati midhaaddu gaafa sangoo gubbaa turte. Ji'a afur shan akkas ture. Ji'a afur guddoon tur. Agas sirreessuuf wanni ati yaalti maalti jedhe. Caasa nageenya hawar dura baqata. Gaafii amma siin jedhe kanarraa ka'anii Oromoo ilaallatuuf nagaa ilaallatu. Baay'een jechuudha. Ana dhiisa gaafatamaa biiroo osoo jiru namoota baay'ee na jibbisiisa. Irratti dhimma bobbaa lola geggeessuuf qophaa'an tokkollee naan hin mari'anne. Maaliif kana gootanii jedhee gaafannaan ati ji'a makana ji'a kibbaa fi kibba bahaa kanarra maaliif kana jettan jennaan adda bilisummaa Oromoodha mormii waan kaaseef. Namni nuti lola qabnu fuutanii achi gootanii jedhanii waan mormii nu kaasaniif jedhanii sababa naa deebisanii jechuudha. Sababa san barbaachisa. Namni yeroo bakka san qabachuu barbaachisa. Eegas amanii achi kaan immoo hojii sikkennuu barbaachisa. Marii dhimma kanaaf godhamu bobbaa dhimma kanaaf godhamu hunda sirmaachisuu qabu jechuudha. Kana ergasii moggeessanii dhiisanii booda guyyaa takkasii kana dhiisanii maal godhu propoogaandaadhaan akka adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'u miidiyaa natti ergu. Dhaqaa isaanuma gaafa mul'ol warruma lola waliin banne dhaqaa ture jechuudha. Bareeddu. Niyyu xalayoomsitti arganii durallee namni mara qaamii hojiirra daayireektilii siyaarisu mootummaa keessa jechuudha. Ablamma gaafattee xalayaa kana sirna mootummaa keessatti guyyaa sanarraas geggeessinee jedhani. Maal loonti isaan gaafadhuuf. Jujjeessus isaa wal qabatee an beekee deemu jechuudha. Lama magarsaa ofiiyyuu dhiiban dedeema. Kaan ammoo walumaan hojjetaa koomii qabtu gisee waliin hojjetu sun mootummaa lamma jecha gabaabaadhaan kan isa koree hojii raawwachiistuu bilchiginaa ta'u ministeera ani yeroo ibsan qabu. Manuu ka fedhu isa kanaa jechuudha. Lammaan bilchiginaa. Namnitiin jedhin keessaan bahin hangaa hojii raawwachiistuu paartii kanaa ta'e. Anaaf. Kan si gaafadhe keessa baanaa waa'ee nageenya. Miidhamuu jira. Gizee hedduu gujii tokko dabalatee qaama hidhatee bosona jiru yookaan woboo yoo wal arganiyyuu waltiin dhukaasanii wal bira arga dabranii uummata dararuu jedhan. Warri lamaan wal quba qabeetti shakkita. Hin shakku. Wal quba qabanii amantaa jedhuun qabu. Waraanni achi jiru sun waan ta'eef mootummaadhaan ta'e jedhanii wal bira darbuu ka jedhuun qabu. Gidduutti namu waan akkasii maqaa mootummaatiin geetti poolitikaatiif kun beekamaadha waan poolitikaa. Nagaa jiraa jedhee nageenni hin jiru jedhee nageenni jiraachuu dhabu akka piroojeektiitti itti gargaaramaa jiru. Danda'u odoo xumuruu danda'a waan kana xumuruun fedhu mootummaanis. Nageenni hin jiru jedhame mootummaan karaa nagaatiin gaafilee uummanni gaafatu deebisuudhaaf lola biraatti itti dhufa gaafii biraatti itti dhufa. Ammayyuu waan keessa jirru tokko keessa duwwaa osoo hin taane kan jirrayyuu oomishanii nageenyi biyyattii boora'uuf deemaa
ni kana falatti godhun barbaadan. Garpa yoles Oromiyaati. Paartiin tan specific area jedhanii maqaa gandummaatiin san irra kaasan. Paartiin teessan justify naa godhe. Akkamitti akka jedhan ibsi. Kamal galchuu center ta'e baay'inaan iddoon inni taktiif ta'e Arsiif Baalee jedhan. Kaanii Garwalloo kana waa jedhan. Wallaggaa nam hin qabdu, Gujii nam hin qabu, Boorana nam hin qabu, Shaawaa keessaa jaarmiyaa jajjaban qabu, istiraakcharii kan kee baay'inaan warrootum centerii kan justification nan qabu tante deebii. Tiyya deebiin tokkoffaa nuti Shawaa Lixaa keessa irra. Yoo zooniidhaan waamuu ta'ee jechuudha. Itti aantuun tiyya dhaloonni si'achi. Caasaa achi qabna nuti. Sababa manbaniiniif qabna. Caasaa qabna. Achi jiru boordiin filannoon beeka. Eessa chaayiroo nuun jedhan. Eessarraa maal akka galchin madaalliin boordii filannoodhaa miseensoo gaafatu eeriyaadhaan illee gaafata. Naannolee keessaa gaafata. Nuti yoo xiqqaate zoonii Oromiyaa miti. Naannoo biyyattiin qabdu keessaa hibeeku warri akkana jedhu hibeeku kana. Oromiyaa miti naannolee keessaa iyyuu siin jedhaa bara. Amma walli Oromoo waan ta'eef jiranii yaaduu barbaadu. Hunda keessaa miti bannu bakka itti humna argannu. Nuti waajjira qabannu ofii kafalleetii miti. Ofii baasnee ijaaru sun naannoo sanitti waajjira hojjechuu humnoo qabna jedhan waajjira banna. Bakka caasamaan hojjenna malee waajjira hin bannu jechuudha. Namni amma kalaalu waajjirri jiraachuudha. Bakka akkasii jabinni jirutti waajjira bannatu. Jimma jirraa, Ello Baabur jirraa, Beddellee jirraa, Shawaa Lixaa jirraa, Shawaa keessa irrachuu dandeenya. Shawaa Kaabaa keessa jirraa. Yoo misaaf Wallagga hin jirru dhugaadha. Ma jiraachuu dhabdan. Hin dandeenye. Hin dandeenye yeroo sanatti. Nageenyi Wallagga qofa haree fakkeenyaaf Gujiif Wallagga yaaltanii dadhabdammoo. Yaallee dadhabna. Namni Oromiyaa Lixaa irraa namni waajjira banuu dadhabne nuti. Tokkollee nageenya nu dhoorge. Malee waan akkasii hin qabde jechuudha. Nuti tokko ala poolitikaadhaaf jedhu akka dhoorgina. Jiraa baay'ee haasa'uun barbaadu. Maaliif sababa moo gidduutti madaa baay'ee jira. Warri akkas nuun jedhu sun naannoo itti jabaa nuun jedhan kanatti sababa waan isaan akkasii wanti kun Oromoof gaarii miti. Booran si geessa. Boorana gizee bulchiisaaf nageenya gubbaa turtu jiideemte turte. Gaaf dhufti sun guddoo si fudhatanii si keessummeessanii siin deeman arge. Paartii keessa baatee waajjira banachuuf dhufnaan siyaariyaanii dhageen. Waan suniif tolchu uummati dhaga'uu qaba. Uummataa miti kan gaafsan. Sun uummatatti maalti ta'e? Duursinee waajjira achi banuudhaaf kafallee taappellaa hunda hojjannee waajjira san banuudhaaf achi dhanne. Akka achi dhufuu galgala nama mana nuu kireesse san sodaachisanii humnaan horii akka kan nuti dhaabne humnaan buqqisa. Maxxansuudhaaf ol ba'e. Erga isaan kana godhanii booda guyyama san deebinee mana biraa kireeffanne. Namni abbaan manaa sun achi hin turre bakka bu'aadhaan kireeffanne. Guyyama san manni sunillee akka godhan ijoolleen wajjin deemte. Kawaan kana qindeessuudhaaf magaalaa keessa deemtu caasaa kenna hunda. Nama itti yaadu caasaa isaanii itti yaasanii. Poolisaa hunda itti yaasanii akka godhanii jechuudha hoteela keessa ture. San booda dhufanii naagaa baasan. Saddam walitti bu'iinsa uumuu barbaadanii jechuudha. Walitti bu'iinsa nuti hin barbaadnu. Uummata keenya akkamii akka nu laalu akka nu jaallatu hin beekna. An uummata booda nageenya ta'ee miti qabeeku jechuudha. Ubbata zoonii biraatti addaan kabaja uummata nuu qabu.
baltsiginnaan isa qofaa miti ajjiralle turbaan dura hoggana kenna seeru shanee dhadhanii hoggana kenna osoo ammallee miseensota keenya hidhaa jiru. Kanaafuu paartiitti sandaraa jechuudha. Paartiidha malee uummata keenya. Kaani gara paartiilee siyaasaa moo tokkummaa isinirra barbaada. Jirtu Oromoo cabsitee jirti. Kanaaf maal jettan? Uummanni keenya wanti inni hawwu hin beekne. Wanta inni hawwu kana argachuu hin dandeenye nuu gala. Dogoggorri gara dhaabaatiin ifatti walitti haasa'uu barbaachisa. Wanti kun baay'ee tokkoffaa uummanni keenya illee hin hawwa malee sirriitti addaan baasee hin laalu. Addaan baasee laaluu dhabuun uummata keenya immoo nama jalli itti ba'uuf pirojektii guddaa ta'e jira. Keenya yeroo baay'ee hordoftee yoo ta'e waltajjii haaraa hundarratti uummanni keenya waa hunda wal qixa jaallachuu barbaada. Hunda wal qixa jaallachuun hin danda'amu. Dhugaallee soballee. Wal qixa ati Oromoodha maqaa jedhuun jaallachuu barbaada. Poolitikaa keessatti wanti akkasii hin jiru. Anka jala deemu bakka yaadni kiyya jiru qofa ta'uu qaba. San jechuun namni yaadanaan addaa qabu Oromoo ta'e garuu annama maatii keessattuu namni ilaalcha akka yaada waa tokkorratti akka yaaddaa jechuudha. Akka yaaduu san walii kabajuu qaba namni. Akka yaaduu sani uummanni keenya akka wal dhabuu faca'uuti fudhata. Isarree isan uummati sani dhaga'u malee isan uummata dhaga'u malee uummati tokkummaa sanirra fedha garaagarummaa yaadan qabdanii ilaalchin qabdan wanni addi san godhan jirti. Fakkeenyaaf paartileen hedduun hin jirta Oromoota amma uummata akka Testi dhuunfaa koomii dhuunfaa kaawwan. Paartii kana walitti fiduudhaaf paartii keenyaatti namni kana dadhabee waan jiru natti. Waan beeknuuf hir'ina uummanni uummata keessa jiru keenyatu gatteenne maal goona paartiilee Oromoo deemne haalli jiru uummata keenya isa naquu deema. Lammaffaa miseensa isaa uummata keessa baay'effachaa nu gidduu keenyatti dhufuu mala. Konfiliiktii guyyaa jeequu danda'a. Daan fageenya kanatti paartiin biyyaatti dhimma ba'aa jira. Waan kana irra mari'an. Oromoo kana haga zaa'aa kanaatti kana booda fudhachuu akka qabnu gaariidha malee hamaa wal goones nu fakkeenyaaf paartii biyyoolessa Oromoo yeroo dheeraa rakkoon ka ture paartii kana oduun jechuudha. Addatti immoo anaaf rakkoo ture gatteenne kanallee diteelii haasofne jechuudha. Ufii inisheetiivii fudhachuu qabna waan kana furuudha. Namarraa eeguu hin qabnu. Akkam goona. Paartii kana dhaannee dubbisuu qabna. Jalqaba lubbuinsa kiyyaa fi ka Daawud akka nama dhuunfaatitti fixurraa eegalu. Qoomsa fudhachuu qaba jennee murteeffanna. Kana murteeffanneeti walitti dhiyeenya jarmoota lamaaniitiif akka tolu nama gara jila isaanitti ergane. Jila isaanii wajjin namni koreen kenna haasa'e isaanillee yaada kana deeggaran. Sambooda animmide Daawudiin ilteeni waamee ofii kiyyaa dubbisee dhiifama naa godhe. Godhaanaaf adillee oonanii ta'e. Immoo garuu ammallee rakkoon bakkuma jira. Mooti. Akka itti argamsiifnannee yaannetu garaa. Garuu waltajjiin kalee isaatiif har'aa garagara. Amnaa jennee yaada itti dhiyeessine Adaamatti ji'a 3 deddeebi hawaasaa lamaan kenna gara dhaabaatti erga waltajjii tokkorraa hin geenne booda kafaa ofinne kafaa ollee waan mari'achiisne.
yaanni kun isinii ta'a yoo ta'e erga sadan kenna immoo steepii gaarii yaada qabda waan gabbistu qabda jennee ofii kenna sadarkaa kana hawwiin kenna maali tokkoffaa madaa darbe akkami fayyisnaa watamaa markaan qabu akkamitti akka oolu goonaa ka jedhu hawwiin kenna lannoon amma darbe kun akka sinaariyoo hojjennee jirra noosa mootummaa bulchaa jirurra akkaataa kaaneeti uummanni nan fudhatu akka filannoo dheeressuu nuti immoo furmaata kanaatiif paartii qabsoo filannoo booda akkamitti deebi'anii uummata kanaa akka hoogganuu qaban humna jabaa tokko uumuu qabna barbaanne filannoo qofaa miti yoo filannoon jiraate sagalee tokkomsuu yoo filannoon jiraachuu baatellee qabsoo itti aan hoogganuu steepii midhaa gargaartanii kaafoo fi dartanii Jawaarillee mari'achiiftan jira hayyuu dureen sadeen dhaab sadeen ati waan qob qabdu waan beektu dhimma kan irratti Profeesar Maraaraan dhufanii sadi teenne mati taatan dhiyaachuuf fedhii qabda gammachuu guddaa afa gurra jalqabdee ajaja waraanaa taatini ajaja waraana taatee hore jidduu jiraachuu kan kedhagay dhuguma wanni saati qabnutti illee dhageette san yeroo baay'ee dubbadhee jira TV garagaraatti irratti 2004 Asmaraatti Eertiraatti kora godhamerra filame san dura nuti 1987 akka Itoophiyaa achirraa jalqabne sochii kana eegalan uummanni illee beeku qaba har'aa miti adda bilisummaa seenaa dhugaadha Bishooftutti eegalle waan kana sababa wanti kana nu eegalsiises adda bilisummaa Oromoodha mootummaa ce'umsaa keessaa kadhaameef maalii gaafii jedhu kaasne ummata mootum paartiin amma geeka dur mootummaa ummata fudhatama paartii fudhatama ummata biratti argate angoo kennuu diddaadha humnaan angoo itti fufuudhaaf dabaan dhaamee jennee jennoo fudhata nama sadiin ta'an maal agoon ma kana dura dhaabbanne haa qabsoofnu waliin jenne Bishooftutti waraanum keessa taatan jechuudha waraanum keessa tenne gaafsanis ana dide hin ta'u ammatti yeroo miti deemuu yeroo miti teenneeti yeroo fudhanne hubannoon kun hubannoo namoota akka ta'u irra hojjenne namoota akkasii hubatanis ijaarree yeroo dheeraa keessa waa hojjetan malee waan amma ol makaanii aarree bosona seennuu baqateeyyuu bakka hunda guuramaa guyyaa namoosan qabsoo ba'uu kana mudata achirraa odoo citu odoo itti fusuuf odoo citu odoo itti suuf odoo gaafa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamtii eegallu jarmeen waraana keessa nuti ijaarree jarma jabaa ture jechuudha maal goon dandeenya ka jedhu gara gamaa gamuutitti maal goonaa keessatti tokko jarmaa jiru jabeessu nama jarmaa ijaarramu fincila mootummaa keessa kaasne mootummaa garagalchina yaanni jarmaa jiru jabeessu filannoolee lamaanitti turre amanan waraana keessa turan har'allee mormanii nu didanii yaada sambooda warri hafne barbaanneeti jarmaa kana jabeessu booda haga tokko erga hojii hoggaa tokko hojii hojjan lamaa fi afur korri taa'e jarmeenni caasaa kiyya biyya keessaa qabu keessaa ayyoon Shaabdaawut 2001 irraa achiin booda hora jiddu galeessaa keessa seentee cabsitee baati asitti mallee isallee walumaa biratti hojii biyya keessaa hoogganaa san booda haalli ulfaataa taanaan cabsinee ba'uun murteeffamee baane. Cabsitee ba'uu keessaniin dura tarmaa waan tokko irraa qulqulleeffachuu barbaade. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad nam waraana ture fuul beettiin beeku. Mir deebii waan dubbate keessatti akkuma
qabsoo Oromoo gargaaru dubbatee beeka. Laggasa waaqii dabalate ijjeefamu isaa keessatti warningi qaama abaawoti kenna turuusa odeeffannoo kenna turuusa sabboonummaa gana qaba. Ana biyyiin akkasuma danbeeku dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif poozishinii nuti waraana keessatti dur turre addaan fagoo ture waan ta'eef. Laa ol si beekaa bitta gaafatamaa yoo taate. Suduudhaan isa hoogganee hin beeku dabara illee turre garuu ture sababa saniif dhuunfatti akkam ture maal gochaa ture hin beeku. Erga nuti baanee booda akka inni qabu odeeffannoo dhagaa ture. Maaliif sun hin beeku jechuudha. Dhugaa sabboonummaadhaan immoo deemsa mootummaa kana mormurraa immoo ka jedhu sirriitti hordofne waan ta'eef dhibbaa dhibbatti haasa'uu hin danda'u jechuudha. Warra na bira jiraniin garuu irraa hin dhagaa ture fakkeenyaaf abbaa gara suufaa irraa. Hojii leenjii illee waraana galee illee waan ta'eef karaa isaatiin dhadhagaa ture. Odeeffannoo akkasii kanallee karaa abbaa ba'aatiin odeeffannoon Daawud Faa biraa akka dhufaa ture. Hin dhagaa jechuu waan sana maaliif wanti sun akka ta'e hin beeku. Hirmaannaa hin beeku hin ture na bira. Ugaandaa wal agartanii galtan. Achiin duuba eegi Ugaandaa siin galabi. Takka waan sabarra walaasoftanii. Abiyyiin kophatti baasnee dolaaluu baallee natti tolan. Irra guddaanis isa yaa. Maaliif fakkaate tokkoffaa uummanni Oromoo warraaqsa geggeessa. Fuudhanii riifoormii jijjiiran. Isa jechuudha. Uummanni jijjiiruudhaaf fincila san kaasee. Sirna TPLF suphee akka itti fuufu gochuuf miti. Gochuu keessatti qooda negatiif ta'e taphatanii dhufuudhaan. Sirna amma Abiyyi yaada keessaa gara bilchiginaa ceesise kana osoo hin taane yaada isaatii fi mootummichallee jijjiiree ka ofii barbaadu gad dhaabbachuudha barbaada. Gara riifoormiitti jijjiiran. Sababa saniif Ihaadegin lubbuu itti horanii ka uummanni ofirraa diige deebisanii ijaaranii bilchiginaa ka ta'aniif Ihaadegummaa dhiisanii waan osoo hin taane uummata sobuudhaaf uummata godhameedha jedhee nama amanuudhaan. Tarkaanfiin jalqaba fudhatame. Dr. Abiyyi irraa. Biyya tana kamiidhee fi nutillee furuu ka barbaannu ilaalcha ideoloojii sabummaa Itoophiyummaadhaa miidhe. Ilaalcha Itoophiyummaa guddisu, Itoophiyummaa aangessu, Itoophiyaa jabeetti akka baasu. Isatu beeka. Ayyoo ulfaadha. Achiin duuba 2008 cabsitanii guddoo sa'aatiin qabnu waan deemteef daawwattoota keessummaa Oromiyaa Paaboo yookaan paartii biyyoon kan fakkaatu ture. Jeneraal Kamaal Galchuu immoo keessa qondaaltudha. Deebi'ee mootummaa fi bakka bu'uun achi bulchiisaaf nageenya keetu. Oni paartii biyyoolessa Oromiyaa hoogganuu jira. Kanaan waan uummata Oromoo beekuu qabullee jedhee yaada. Waan hedduu waan natti himee ulfaadhe taanan keessatti yeroo qaarra arganna. Ayyuu duree tan lamaa waliin dhiyaate marii akka godhu waadaan agalee jira. Warra kaallee yaalii tolche. Galatoon maasinis.